Hayyena kam jirtu kun eebbisaa teek waa'ee teeknooloojii fi wantoota adda addaa kiriptoo fi wantoota adda addaa teeknooloojii wajjin wal qabate simbiraan gahaa turedha. Kanaan dura akkamittiin doolaarii keenya gara qarshii Itoophiyaatti jijjiiruu akka dandeenyu yookiin P2P trading isinitti agarsiiseen ture. Har'a immoo kiriptoo akkamittiin bituu fi gurguruu akka dandeenyuu fi Binance irratti wantoota jiran tokko wajjin ilaalaa jechuudha. Viidiyoo kana osoo hin jalqabin dura laayikii gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Akkuma asirratti argaa jirtan wantoota diddiimaa asii %dhaan mul'atu kana jechuudha. Kan inni agarsiisu kiriptoon asirra jijjiiran sa'aatii 24 keessatti jijjiiramanii fide yookiin gatiin agarsiisaa gadi bu'iinsa isaa agarsiisaa jira jechuudha. Yeroo diimaadhaan akka istiin mul'atu % meeqaan akka inni hir'ate yookiin sa'aatii 24 keessatti gadi bu'iinsa akka inni agarsiisee gatiin isaa baay'ee gadi bu'ee yookiin ol ka'ee ni agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti akka argaa jirtan hundi isaa asii gadi kan tarreeffamee jiru kuni diddiimaadha. Magariisa kan agarsiisu kun immoo ol ka'iinsa isaa agarsiisa. Gatiin kiriptoo asirratti argaa jirtan hammam akka inni dabaleeru % meeqaan akka inni dabaleeru ni agarsiisa jechuudha. Kiriptoo asirratti argaman yeroo inni gadi bu'u yoo bituu barbaanne fakkeenyaaf % ol ka'aadhaan yoo inni gadi bu'ee fakkeenyaaf asirratti akka argaa jirtan Tiraamp %4 kiriptoon Tiraamp jedhamu %4 gadi bu'ee jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana amma gatiin isaa doolaarii 11.01 ta'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo itti buune ilaalle giraafiidhaan yommuu agarsiisu haala kanaan nutti agarsiisaa jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf naannoo kanatti doolaarii 11.26 ture jechuudha. Asirratti immoo akka argaa jirtan doolaarii 11.01 % ta'eetiin dabalaa jira jechuudha ammoo. Kanaafuu yeroo inni gadi bu'uu fi yeroo inni ol ka'u bituu kan ni dandeenya jechuudha. Kanas bituu yoo barbaadan asirratti akka argaa jirtan gara gadii isaatti baay'ee kan jedhu ni mul'ata. Seel kan jedhu immoo bukkee isaatti ni mul'ata. Seel jechuun gurgurachuu yoo barbaadan gurguruu, baay'een immoo bituudha jechuudha. Kanaafuu baay'ee kan jedhu irratti yoo tuqaasne bituu yoo barbaanne haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Kanas wantoota isin beekuu qabdan keessaa asirratti gara gadii isaatti limiitii jedha. Baay'ee irratti yoo tuqaastanii jechuudha. Limiitii kanarraa kaastanii maarkeetii as keessaa maarkeetii kan jedhu irratti tuqaasuu qabdu jechuudha. Sababni isaas asirratti akka argaa jirtan ni dabalaa ni hir'ata sekendiitti gatiin isaa jijjiirama agarsiisa. Kanaafuu gadi bu'uu sababa danda'uu fi maarkeetii haala gabaa asirraa irratti hundaa'uu qaba jechuudha yeroo ni bunnu. Kanaafuu akka istiin erga maarkeetiitti jijjiiranii booda gara gadii isaatti tootaal yookiin doolaarii meeqaan akka bituu dandeenyu asirratti ni barreessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarii 20 yookiin doolaarii 10 yoo bituu barbaadan haala kanaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Doolaarii 10 kan inni isinirraa kutatu fiisaas gara gadii isaatti guutummaa isaa asirratti informationii jiru hundumaa asirratti isinitti agarsiisaa jechuudha. Erga haala kanaan baay'ina hamma bituu doolaarii keessan erga irratti barreessitanii booda baay'ina kiriptoo hamma isin bituu dandeessanii doolaarii keessa erga irratti barreessitanii gara gadii isaatti haala kanaan isiniif fida. Sanii booda baay'ee Tiraamp yookiin baay'ee kiriptoo bakka jedhu kanarratti tuqaasnee bituu ni dandeenya jechuudha. Sanii booda yeroo inni gatiin isaa dabalu gurguruu ni dandeenya. Akkamittiin immoo gurguruu dandeenya kan jedhu immoo kiriptoo barbaanne fakkeenyaaf nuyi Tiraampiin binnee amma fakkeenyaaf doolaarii 10 binnee haa jennu. Sanii booda asuma Tiraamp kan jedhu irratti ni tuqaasna deemnee gurguruu yoo barbaanne jechuudha. Sanii booda sila baay'ee bakka jedhu irratti tuqaasnee ni binne amma immoo seel bakka jedhu kanarratti tuqaasnee ni gurgurraa jechuudha.
asirratti limiitiis gochuu ni dandeessu. Maarkeetii yoo ta'e filatamaa ta'a. Sababni isaas ol ka'uuf gadi jijjiirama sekendii asababni agarsiisuuf. Fakkeenyaaf Tiraampiin tokko qabna, kiriptoo tokko qabna yoo ta'e asirratti haala kanaan nutti agarsiisaa jechuudha gara gadiisaatti. Fakkeenyaaf 10 nuyi Tiraampii kana sababa hin binneef waa tokko gara gadiisaatti 0 nutti agarsiisaa jira jechuudha. Haala kanaantu gurguruu ni dandeessu gara gadiisaa sababa nuyi kiriptoo kana hin qabneef 0 kan inni 0 USDT kan nutti agarsiisaa jiru jechuudha. Kanaafuu erga hamma gurguruu barbaannu irratti barreessinee amount bakka jedhu kanarratti amount Trump bakka jedhu kanarratti erga barreessinee booda sell Trump bakka jedhu irratti ni cuqaasna. Sanii booda gara doolaariitti jijjiirama jechuudha kiriptoon ni qabna. Kanas yeroo ni gatiin isaa dabalu ni gurgurraa jechuudha haala kanaan. Yoo immoo gatii isaa eeguu yoo saatiin itti dabaluuf gadi bu'u sababa nu hin beekneef orderii gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana piraayisiin jiru 11.08 dha jechuudha dabalee jechuudha. Kanaafuu piraayisii limitii isaa ofiitti barreessina. Yeroo doolaarii fakkeenyaaf doolaarii 15 garuu naaf gurgurii jennee asirratti ni barreessina. Sanii booda baay'ina amma gurguruu fakkeenyaaf 5 Tiraampi kiriptoo 5 yoo irratti barreesse tootaalii isaa keessatti seel Tiraamp bakka jedhu gara gadii isaa irratti ni cuqaasna. Sanii booda orderii ofii keenya gatii isaa irratti barreessina. Yeroo doolaarii 15 galu amma doolaarii 11 irra jira. Doolaarii 15 galu ofii isaatiin ni gurguraa jechuudha. Orderii goonee asuma irratti dhiisna. Yeroo gatiin isaa dabalu ni ofii isaatiin ni gurguraa jechuudha. Haala kanaan dirqama teenyee gatii isaa hordofuun nurra hin jiraatu jechuudha. Order Binance irrattis ta'ee Bitgeetii Wallet kan biraa irrattis ni hojjeta. Haala kanaan kiriptoo bituu fi gurguruu irraa buufachuun ni dandeenya jechuudha. Kan biraan Binance irratti wantoota baay'een namatti tolan keessaa riwaardii adda addaa qaba. Asirratti bakka mallattoo Binance loogoo isaa irratti erga cuqaastanii booda yookiin bantanii booda more service bakka jedhu irratti ni cuqaastu. Sanii booda filannoo gosa baay'ee isiniif fida. Asii gadi erga scroll gootanii booda pay bakka jedhu irratti kanaan dura viidiyoo irratti hojjedheen ture. Pay kana read package yookiin read package bonus kan jedhamu ofirraa qaba. Isa qofaas miti geemii adda addaa 0.01 lootarii kutuus ofirraa qaba. Asirratti akka argaa jirtan gosoota riwaardii gosa baay'ee jira Binance irra. Gara fuulduraatti tokko hunduma isaa irratti viidiyoo hojjechuun ayyaala. Fakkeenyaaf read package giveaway kan jedhu guyyaa guyyaatti kiriptoo gosa garaagaraa kan bilisaan kennu. Fakkeenyaaf gosoota biitkoinii wantoota adda addaa kiriptoo gosa adda addaa fudhadheen jira bilisaan jechuudha asirraa. Read packet giveaway champagne jedhama. Campaign kana koodii galchitaniis guyyaa guyyaatti seentanii claim gochuu dandeessu. Namootaaf sheerii gootanii gara Binance akka isaan dhufan gootanii kiriptoo gosa adda addaa fudhachuu ni dandeessu. Biraan immoo game $1 game kan jedhamu kun fakkeenyaaf asirratti akka argaa jirtan $1 game duuba deebisee agarsiisa. $1 game 0.01 akka BNB tokko argachuu ni dandeessu jechuudha abbaa carraa yoo taatan. Wantoota baay'ee ajaa'ibsiisoo ofirraa qaba. Nama ammaatti namoonni baay'een kan hin beekne Binance. Asirratti akka argaa jirtan 1 BNB 0.01 akka lootariitii. Kanaafuu isinis carraa keessan yaaluu dandeessu. Viidiyoon kun isin fayyadeera taanaan like, subscribe, hiriyaa keessaniif share gochuudhaan itti fayyadamaa. Haala kanaan
kiriptoo bituu fi gurguruu ni dandeessu. Eebbisaa ta'e telegiraamiin keenya guruupiinis ni jira. Achirratti gaaffii fi yaada keessan dhiyeessuu ni dandeessu. Gaaffii yoo qabaattanis asuma koomentii irratti nu barreessuu ni dandeessu. Galatoomaa.